sababan hongeen godin Booranaa keessatti mudateen mootummaan naannoo Oromiyaa BBC'n afaan Amaaraa akka dhiifama gaafatu dhiyeesseefii jira. Mootummaan naannichaa erga har'a waajjira kominikeeshinii isaa baasee akkana jedha. Odeeffannoo qulqulleessuun ogummaa gaazexeessummaatti kan jedhe kominikeeshinii Oromiyaa odeeffannoon BBC'n afaan Amaaraa waa'ee gogiinsa Booranaa ilaalchisee marsariitii isaa irratti maxxansee guutummaa guutuutti dogoggora jedheera. BBC'n afaan Amaaraa hongeen naannoo sanarratti ga'e gonkumaa hin jiru jechuun waakkate. Sababa gogiinsa uumameen aanaa Taltalleen keessatti zoonii Booranaatti lubbuun nama tokkollee hin baane jedhee waajjirichi kominikeeshinii BBC afaan Amaaraa dubbate. Naannoo Oromiyaa bulchaan aanaa Taltallee inni dhugan abbaa duubaa Koonsoo malee obbo Dangee Waariyoo kan jedhaman akka hin taane ibsuun namni isaan akka madda odeeffannootti itti fayyadamanillee sirrii ta'uu dhabu obbo Abbaa Duubaa Koonsoo himanii jiru. Websaayitiin kun dubbistoota dhiifama gaafachuun sirreeffama barbaachisu akka godhu gaafanna jedhe. Gogiinsa zoonii Booranaa waliin wal qabatee BBC'n alattis raadiyoon Jarmanii lubbuun nama darbuun jiraattoota wabii taasifadha jechuun gabaasee turuun isaa ni yaadatama. Odeeffannoon godina Booranarraa bahaa jiru hedduu isaanii namoonni hedduun isaanii odeeffannoo sobaatiin ol bahaa jiru. Yeroon amma keessa jirru yeroo jibbiinsa ilma namaa keessatti mul'isan osoo hin taane yeroo wal gargaaruutii fi wal jabeeffachuuti jechuun hayyoonni walii galu. Kana geettaa kan sedhaa gartaa kun waan ittiin bitu abbootiin hin qabu qabeenya dhanne maatii waatti kennu dhanne kanaaf amma waan dhumannuuf aanaallee waan danda'u midhaan elmejjeessi waatti kennan xaasaa shanii nutti kennu ammaatiin xiyyaa birri nama 15 mana jira xaasaa shan nutti kennan maatii xiyyaa waan godhu hoolaa adda addaa nutti dhaabatee ka waraanaa ka beelaa nutti dhaabatee wanni nu godhanulleen haqimii aanaati ol teetee baay'attee baay'ina maatii waliin nu dadarritee kanaaf rakkanne asigga bishaan hin qabne midhaan hin qabne garaan ilmaan keenya saaxilamtee jirti. Wooma garaa kana bakka wooma nyaannu barbaanna wooma unnu barbaanna. Yaada marsariitii isaa irratti maxxanseerraa kan ka'e BBC'n afaan Amaaraa akka maxxansa isaa irra deebi'ee haquun yookiin akka marsariitii isaa irratti dhiifama gaafatu kominikeeshiniin Oromiyaa himee jira. Hongee cimaa waggoota 3 darbaniif godina Booranaatti mudateen qabeenya beeyladaa miliyoona 7.2 keessaa miliyoona 3.3 kan du'an yoo ta'u beeyladoota du'an keessaa immoo parsantaan 85 loowwan ta'uun himameera. Loowwan hafan keessaa 230 baraaruuf hojjetamaa jira kan jedhan bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Boruu loowwan kanaaf ji'a 3 margi beelii miliyoona 4.4 fi nyaanni kuntaalli 135 kan barbaachisu ta'uu himaniiru. Hagammaatti kan dhiyeessuun danda'ameen garuu parsantaa tokko qofa ta'uu himaniiru. Deeggarsi gahaa jiru kun haga yaadameen gadi ta'uun loowwan kan baraaruuf ulfaataa ta'uu dubbatanii jiru. Hongeen waggoota 3 darban kanatti godinichatti mudateen loowwan du'uun birrii biiliyoona 33 olitti kan tilmaamaman ta'us obbo Jaarsoon eeraniiru. Xiinxala siyaasaan beekamaa obbo Jowaar Mahmadis feesbuukii isaaniitiin yaada gabaasanii jiru. Booronni akkuma beekamu yoo bishaan gaafatan aannan namaaf kenna jedhama. Har'a immoo guyyaan isaanii kana fakkaateen halkan isaanis daran itti ta'aa jira. Kanaaf akkuma yeroo darbee lammiif jecha kanas akka walii dabarsinu abdii guddaa qabna jechuun hayyoonni hedduun dubbatu. Namoonni yaada dhugaan hongee mul'achaa jiru dogongoran akkasuma hin argamne
ofirraa sobu jettan dhugaa jirtu kana akkasumas hongee jabaatee jiru kanarratti oduu sobaatti jechaa jiran fi akkasumas akka of eeggannoo taasisan ministeerri kominikeeshiniin oduu kanarratti dubbatee jira.